guyyaa kana anqa torbaan takka hongeenye guyyaa fushan jaanumanta laayifii rabadee na yaadanii akkatti eessan duraa badde jaanii akkatti na barbaadaa jiranii akka na barbaadan laalmiyaan maqaa hunda naa baasan shugguxii jaanii naa baasan yoo badee na barbaadan meelaan inni saba koo laal dhaggeeffadhu laal aguutaa galiin dhufa jeetu madeem ati laa anaanis as laqqasee dhufa ittaa nama waliin taphatu hundaa waliinu as laqqasee dhufa itti himatte jechuudha. Silaana qofaa jette illee iyyuu namni diiddame seenus diiddamaan isuma jetta laa hawla walaa qubata deema amma. Ani nama biraan dubartoota akkasii deemeen beeku. Laal safuu addaa kana laal ani bar arkeetuma laal jettuun luu jechaasuma dabara jechuudha. Koomantii hunda sii barreesse laal arra. Si qabe guyyaa meeqan si qabe guyyaa meeqa laal. Anamiti maagii qoysaa sin asirraddaa qoy garuu as laqqaseen dhufa dura. Qabadhee si gizee meeqan si qabe laal osoo ati waan biraa deema amma. As laqqaseen dhufa achi wal asirraddaana. Deemayyee. Wat jookaan Oromoon tiyyalaan qabgooteetuma qabdee maatii eessa jirta jaanii na yaamu jechuun way Oromoo. Amma isinuma bagan qabaadhee bara. Bagan isin qabaadhee. Miti hundaanuu akkuma anaan jiru kan jaaban as laqqasee dhufa jaa hundaanuu hunda waliyyoo haasee hinu akkanuma jechaa hunda walii. لا إله إلا الله محمد رسول الله هند ولي ما جيت عمكم إيه لقادة هنوتي أنيك جوا يا سوا أنيك جوا إنك جو لقوماني هند ولي ساني فكون نمبر بارس أوكي بقى ما كان أبغى لوجاو تقولي ترى بقى isinime way ummata soddaati waliinis akkuma gara galaa oola maali namni gara gaggalaa oolu kun annuma gara gaggalaa oolu kana harkaan fedhu gaayaa jara keenya kun gara gaggalaa oolan dadhabii amma faamu dhiinu caccabte inshaallah maakii dhiirota beekta miti dhiirota ijoollee taaptaap naa godhan beekta miti ijoollee dhiirota taaptaappi naa godhan asirratti isaan maakii jedhanii ati hin jirtu ati laayivii hin jirtu laayivii gubbaati hin jirtu achi dubartoonni naaf ergan yeroo dubartoonni na ergan maalan jedha site dur garli fireendiin qaban jedhani. Sabadha warri jedhan si taa'iman hundumti isaanii yeroo galan ani garli fireendiin qaban jedhani. Eegale achi yeroo immoo qixaati uummataan gaafadhani yaawanii uummataaf qabsaasiin hin jenne. Hin sobaa jaala. Ai fuudhaadha kun dhugaa jirtu. Dhugaadha jira. Hunduma isaaniif nattanii maachiin booda ani uummataaf qabsaa miti fedhii uummataan dhageeffadha. Komantiidhaan fedhii isaanii yeroo jedhu hundumti isaanii dhiironni daansii yaani immoo akka nama uummata isaaf qabsaa'u tokkotti fedhii uummataa tasgabbeessuun qabasii galle. Kanuma jee uummata dhaggeeffatuun bareedaadha. Ani akkasan godhama uummata koo dhaggeeffadheen kasaan isheen yeroo dandastu immoo ani akkas dhokodha hin argu akkas yookaan immoo akkas taayoo akkas ilaala. Ilaalu ka siinsi dabbaraa dhugaadha. Koobas ani amma dhugatti uummata dhagaa nama uummata dhaga'uun kan kee bareedaadha. Garuu safuu eeggachuu qabda. Eeyyee ani uummatatti barbaade kan safuus kan uumee uummatuma miti. Daansiis kan barbaade uummatuma. Sariifuu walitti hin deema itti yaadda. Maal goonari
uummata dhaggeeffannaa isa tokko. Ittiin gabaabumatti safuudha. Oromoo safuu qabdii. Namoota safuu osoo hin ta'in wallee aadaa keenya akka wallisan godhu qabda. Isas nan godha. Gaddaamma bubuqqisii irra marsii sirbisiise. Achiin booda kaasii kumaara ga'e sirbisiise. Sirba qabsa hundumaan sirbisiisee fida. Tokkommoo gadammaa qeelakii Oromoo baadiyyaa walitti dhaami amantaa guutaa waliin qoqqoodi sirba jedhu sirbisiisee sirba Oromoo hunduma fitte. Achiin booda gara Ingiliffaatti ceene. Qabsoommoon dhageenya hin gaddisnu bara. Sirbisiise. Bareeda. Mubaarak dafaa fixaa gargaarsi jira jechaa jira. Okay. Komantiidhaan akkas jedhe. Ayyee. Sa'aatii 8 irratti. Kana booda moo? Akkas jedhe. Bilbiluufi? No, waa biraa arguufi. Akkam jirtaati maali? Nagaa wallaahi obboleessa koo akkam jirtaati? Nagaadha sistarii koo. Hin kolfammoo qalli isaati masalanyaan hin beeku. Maata gosa tartan. Maata gosa tartan. Baay'ina yaadde. Maaf obboleessa koo jettaanii maal akkan jiru barbaadde yaa Oromoo koo? Gaafii chipsii nyaattaa? Dhiifamaa? Maaltu jira? Mandaan yoo akkuma namoonni. Maali dhaqitaatiin beekash? Maalidha silkii kee irratti bexaam itti biizii taata? Maal ta'eenyu si bilbilaaraa? Qabsoo. Qabsoodhaan. Haa ta'u gaa qabsoo taanaan maal jenna silas? Qabsoo dhiisaan jennu macheen waan biraatti nu jijjiirtu. Qabsoo karaa nagaa moo qabsoo karaa qawwee? Uni ammaaf karaa nagaati. Yoo kana karaa nagaatiin didan karaa qawweetiin jechuudha. Bichaan qabsooftu karuma argamee. Dhumee amma qabsuun. Fittee. Maaliif jettee hoo? Maal? Waliin dubbadhaa kaa. Ay Oromoon kiyya kun bari. Na ajaja amru wallaahi ay Oromoo kun.
Anis ni ajajamaa waan hin jaalladhuuf. Kubbaan eeggataa inni deeggartee tureeti. Ani intiniin deeggare kubbaa hin gaddaa. Baarseloonaan deeggare. Ati eenyuun deeggarte? Argentina jedhi. Argentinaan deeggare kan sababa Meesiitiif malee silaa hin deeggaru ture. Mana kee mana gadaa gootu. Baay'ee si dabbare geemiin dubartoota faana taphadhe.